السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو تساليها إمتيوب بجرجرتو نقا كيساني الحمد لله. إيقا هاد أمانا لما سنيك أبدي فين جرها إن شاء الله. سفر منا كنا قتيسا كاريسا كيساسا هندو مساكا ولين إلالو تا هنگت أمرا فيديو كانت تناولين ترى akkasuma namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaa maatii kootaa manaa kaasee hanga siinii meeshaalee mana keessaa guutu manaa kaasee jechuudha chaanalii kana irratti argachuu dandeessu maatii naaf ta'a akkasuma laayikii godhaa na guddisaan isin jedha hordoftoota koo inshallah akka chaanaliin koo guddatuuf laayikii godhaa akkasuma subscribe godhaa namoonnis dhiyeenya kana maatii koo taatanii baga nagaan dhuftan nuuruu isin jenneerraa akkasii hordoftoota koo egaa kan isin argaa jirtan uummanni kuni maashaallah magaalaa Jimmaa safara Kittoo jedhamutti argama bal'inni lafa isaa kaaree 200 kaartaa qaba waa hunda guuttateera jechuudha namoonni bitachuu barbaadan lakkoofsa asirratti argamuun keessaan WhatsAppidhaan argachuu dandeessu akkasuma manas ta'ee lafas ta'ee wantoota garaagaraa argachuu dandeessu jechuudha أنا يروح ما كان لفا منا ورون يادك أبدا نتوبتتني غاريد أمالي في جتين سهمتي أتودا أكسوما مو إسا ديقا وانا كسيتني سوداتني في وانتدر بدر بيرا بكا إني ديقا مش ديقا ميرا إني سيتمو إن كا إن ديقا ميدامي سمو بيئت اتماميرا يجولا كناف سيتي وانتي أمم منجرو أكسوما مو سلاو وانتي كارتاك أبو أما كان وانتني ببدين جرو maalifi kaartaan awwaluma pilaanii isaatiin taa'ee gatiteef utuma immoo akka carraa bakki sun limaatiidha barbaadamee wanti kaartaa qabu bakka sana limaatiif barbaadamee mootummaan kaasaa dachaadhaan kenna jechuudha garuu kan magaalaa Jimmaa keessatti kan irra caalaa hin ka'edhame kan kaartaa hin qabnedha irra guddaansaa kan kaartaa qabu qofa miti kan kaartaa hin qabne garuu kan girgiddaaf xaaraansaa gibirri isaa kaffalamaa jiru kennameeraaf jechuudha habicatu isa guddatus akka saatiini kennameeraa fi alhamdulillah namoonni manni jalaa diigame bakkeetti hafanii turanii alhamdulillah kilaasii lamas ta'u ijaaramee itti kennamaaraaf isin jechuu barbaade akkasii ammas ta'u namni mana kaartaa qabu bitee lafa kaartaa qabu bitee kasaaree hin kasaarreechuuf anin jedhee ammas ta'u kan isin irratti xiyyeeffachuu qabdan waan seera qabeessa ta'ee eessaanuu miidhamtanuu jechuudha utuu bitattanii gaariidha egaa manni isin argaa jirtanuu kana fakkaataa gatiin mana kanaa birrii miliyoona 3.5 jedhama waliigaltee qaba safara bareedaadha egaa namoonni dhibbatti nan biteettanii ofitti amantanu bichaan keessaan na dubbisaa maaliif jennaan irra hedduun keessan hin binneettanii subhaanallah ta'abbii guddaa booda mana meeqa qayaayiree isinitti agarsiisee deemee viidiyoo waraabee maal jedhee meeqa dubbatamee jira manaatii wajjin macarashaara yeroo kara maatii geessitanuu maatiin isa kara koo dhiisee kara ofii isinitti fida jechuudha sana booda kisaara lifaatiin kollee kisaaraa akkas wal dadhabsiisuun gaarii miti yoo kara maatii bitachuu barbaadan siluma maatiitti maatii fiduu jedhutti nan kasaarsina jechuu barbaadeetanii hanga YouTube irra gadhiisu hanga YouTube irra bahee dubbadhu keessaan hin beektan jechuudha irra hedduun keessan manaa miti lafaa miti meeshaadhaaf iyyoo akkan adda baasee walii galchee isin as radda'ee sana booda garuu mucaan kun waa baay'ee nutti himteetti nu as raddaateetti galatoomillee jettan jechuudha gariin keessan achumaan baddu sun gaarii miti wal taabsuuni haadha daa'imaatiin dhageessu keessaan illee sagalee waraabuuf akkasiin na cinqitu akkamitti akka riikoordii qabeessanii naasoo hin beektu jechuudha sanumatti garuu waa baay'ee nama taabsitanii kana dhaqii nu gaafadhu waan akkasiittanii kaatanii achumaan baddu siyoo sila karoora hin qabne nan taabsinaa yoommoo ganaasa ji'a 2-3 immoo ta'e yeroodhuma sana inshallah na dubbisaa isiniin jechuu barbaadeetanii dhiifama guddaa wajjin wallaahi akkasii wanti niyyuu YouTube irra yeroo hedduu viidiyoon gadhiisneef bakka amman keessaan nama keessummeessaa oolutu caalaa subhaanallah akkasiin isiniin jedhaa egaa manni lammaffaa immoo kana fakkaataa argaa jirtu safarri mana kanaa sigaa magaalaa Jimmaa safara Kittoo jedhamutti argama lafti bal'inni lafa isaa kaaree 200 kaartaa qabaa waa hunda guuttateera egaa namoonni bitachuu barbaadanii manni kun gatiinsaa miliyoona 2.5 akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo inshallah
mana kanas haa ta'u kanneen biraa manoota baay'een na bira jira suuraan viidiyoon isaallee kan barbaadan yeroo himtan ulama fakkeenyaaf mana akkasii safara akkasii maallaqni koo immoo hanga akkasiitii jedhaa himaa malee maaliifi mana irratti bootaa irratti hundaa'a maallaqa keessan irratti hundaa'a jechuudha gatii isaas baree wanta isin barbaadan isinii dhiyeessuudhaa fi aqimii keessan himuu qabdu inshaallah namni tokko amma maallaqa keessanii hin himattanuu garuu manni meeqaan argama yoo jedhame fakkeenyaaf manni akka barbaadanii madaalawaadha jechuudha gatiin isaa madaalawaatu jira akka aqimii keessaniin tariitii argamuu danda'a garuu maalis ta'e essas ta'e manni kaartaa qabu miliyoona 1.5 waan sanaa ol malee sanaa gadi minaalbaata miliyoona 1.3 isayyuu mana dadhabaa waan akkasii ta'uu danda'a sanaa ol malee manni hin jiru silaa ta'e immoo jabaattanii hojjetattanii walirra keessanii waan seera qabeessa qabu bitadhaa maaliif namoota baay'ee kasaara guddaa keessa gale jechuudha jalqaba irratti xiyyeeffachuu dhiisee birrii xiqqoo jedhee waan hin taane bittanii kasaartanii irra hedduun keessa rabbiin qabeenyaa dhuman qabne bakka isiniif haa buusu inshaallah akkasii kaa ammas ta'ee yoomis ta'ee waan kaartaa qabu bitachuu yaalaa amma ta'e hojjetadhaatii walitti qabadhaatii akkasiin isiniin jedhaa manni kaartaa qabu immoo yoo bicate jechuudha manichinuu haa ta'uu ta'ee miliyoona 1.3.5 inni mana haa ta'u yookiin waasi sirreessuu barbaadu yookiin bootaadhuman qabadha sana majachisiisu malee hamma kana dhaqee naman gammachiisu akkasuma lafa duwwaas yoo ta'e miliyoona 1 ol malee miliyoona 1 gadi hin jiru jechuudha kaartaan akkasii kana hubachuu qabdu yoo maallaqni keessan hanga sana hin geenye amma walitti qabattanutti wanta rabbi isinii dabarsee hin oolu walitti qabadhaatii mana kaartaa qabu lafa kaartaa qabu waan gaarii bakka bareedaadhaa bitachuu yaalaa maaliifi kisaaraan qabu jechuudha booddeensaa waan itti gaabbitanu hin jiru ammas ta'uu inshaallah namoonni bitachuu barbaadanii akkuma isinitti hime karaa maatiitiinis karaa maaliitiinis namoonni ofitti amantan bichaan keessaan na dubbisaa inshaallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessan nuuf turaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.